Tattaaffiin Itoophiyaan wabii nyaataa mirkaneessuuf taasistuuf milkaa'inni Biraazil damee qonnaan galmeessite fakkeenya gaarii ta'uu ministeerri muummee itti aanaa obbo Tamasgen Xiruuneen ibsan. Jilli obbo Tamasgen Xiruuneen durfamu yaa'ii wabii nyaataa beela dhabamsiisuu fi misooma baadiyyaa Biraazil Afrikaa lammaffaa cinaatti dhaabbilee damee qonnaa biyyattii bu'a qabeessa taasisan daawwataniiru. Jillichi sochii dhaabbata dhiyeessii biyyaalessa Biraazil kan daawwate yoo ta'u, hojumaanni dhaabbatichi sadarkaa oomishaa hanga gabaatti jiru ittiin hordofu muuxannoo gaariin kan irraa fudhatamu ta'uu obbo Tamasgen himaniiru. Koreen kaadhimamtoota hooggansa boordii filannoo biyyaalessaa kaadhimamtoota filaman ifoomseera. Walitti qabaan korichaa lubni Taagaayii Taaddalaan hojiin dorgomtoota dhiyaatan adda baasuu erga xumurameen booda kaadhimamtoonni xumuraa 6 filatamaniiru jedhan. Haaluma kanaan obbo Tasfaayee Niwaay, obbo Taklit Yismaal, aadde Naasil Alii, aadde Daaroo Jamaal, aadde Firihoot Girmaa fi Dr. Yaareed Habtamaariyaam filatamuu himaniiru. Kaadhimamtoonni filaman filannoo amansiisan akka gaggeeffamuuf kan hojjetanii fi paartii siyaasaa kamirraayyuu walaba ta'uun isaanii eerameera. Baatiiwwan sagalan darban konkolaattota 3,000 oliif deeggarsi boba'aa birrii miliyoona 800 fi miliyoona 50 taasifamuu ministeerri geejjibaa fi loojistiksii ibse. Atoobisota qaxxaamura biyyaa 1,153, atoobisota magaalaa 1,716 fi atoobisii paabilik sarviisii 482 deeggarsa boba'aa fayyadamaa jiraachuu himeera. Wayita ammaa konkolaattonni 3,741 deeggarsa boba'aa fayyadamoo ta'uun eerameera. Magaalaa Finfinneetti hojiileen sirna geejjibaa si'ataa uuman cimanii kan itti fufan ta'uu kantiibaan magaalichaa aadde Adaanach Abeebeen ibsan. Aadde Adaanach Abeebeen bakka dhaabbii konkolaataa Eekkaa 2 kutaa magaalaa Eekkaatti ijaarame eebbisiisaniiru. Aadde Adaanach Abeebeen jijjiiramaan asitti bakkeewwan dhaabbii konkolaattota 35,000 keessummeessuu danda'an ijaaramuu saganticha irratti dubbataniiru.